gara Play Store deemnee erga gara Play Store seennee booda Itiyoo TikTok jennee ni barreessina. Erga Itiyoo TikTok jennee barreessine booda iddoo sarchii kana gad tuqne jalqaba irratti akkuma afaan isiniin jedhe Itiyoo TikTok ka jedhu kun jalqaba irra nu dhufa. Isa kana gad tuqne hin barreessina. Erga barreessine booda install jennaani. Already install download ta'ee jira jechuudha. Kunu open ta'etu sana tuqna. Erga dibuufannee booda kallattiidhaan haala kanaan nu bana jechuudha. Erga inni nu bane booda Itiyoo TikTok akkamitti akka fayyadamnu isinitti agarsiisa. Iddoo asii tana dhufne gara gadi Amaarik ta'etu tana tuqna jechuudha. Erga Amaarik ta'etu tana tuqne booda maaltu nu baha afaan filanna jechuudha. Jalqaba irratti ani Ingiliffa filadha, afaan Oromoo illee ni jira. Ergas booda akkam goona haaraa banuuf deemaa jirra waan ta'eef iddoo sign up ta'etu tana gad tuqna jechuudha. Sign up kana akka cuqaasne maal goona maqaa keessan guutuu galchaa jedha. As biratti maqaa kiyya guutuu nan galcha jechuudha. Fakkeenyaaf bakka maqaa jettu tana tuquudhaan maqaa kiyya guutuu galcha jechuudha. Iddoo full name jedhu kana tuqe. San booda haala kanaan maqaa keenya erga galchine booda maal goona kallattimaan kunoo jalqaba maqaa galchine xumurraa haga akaakayyuutti itti aanee mootu email keenya galchina. Ergas immoo password keenya akkatti kenninaaf jechuudha. San booda maal goona amma kallattumaan Itiyoo TikTok irra galmaa jirra waan ta'eef sign up ka jedhu kana tuqna jechuudha. Dhaqne loading jedha. Haala kanaan kallattiin nu galmeessa jechuudha. Xumura irratti coming soon nun jedha kunoo yeroo dhiyootti nun jedhaa jira. Waaw galatoomii jennaan dhugaa rabbi. Yeroo dhiyootti maal goona gadi dhiifnaa hojiirra oolaa jedhaa jira. Amma asii baanee kallattiin maal godhuu qabna? Carraa namoota 100f jalqaba kanarratti kennuuf jiranii jira. Carraa san akkamitti fayyadamna kan jedhu immoo isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti nu hordofaan affeerraa keenya. Egaa carraa sanitti akkamitti akka galmoofnu Google irratti isinitti agarsiisa jechuudha. Kunoo Itiyoo TikTok jechuun appilikeeshiniin isii tana yeroo gadi buutu akkana jirti. Appilikeeshiniin erga buutee booda akkana waan jirtuuf halluu akkanaa qabatti. Amma eessa dhaqna? Google kanarra dhaqna jechuudha. Google Go ka jedhu yookiin immoo Google makeenna normaal irra hin seenna gadi tuqna jechuudha. Erga gad tuqne booda iddoo search jettu tanatti dhufne kara gadiitti ta'uu danda'a, gubbarratti ta'uu danda'a. Iddoo kara gadii tanatti mee isinitti agarsiisa. Ni tuqaa maal jedhee barreessaa www.itiyootiktok.com jedhee barreessee jira kun. Isii tana barreessina jechuudha hundi keenya. Erga isii tana barreessine booda maal goona? Go jennee yookiin immoo search goona jechuudha. Mee search godhee isinitti agarsiisu. Jalqaba irratti akkatti nuu dhufa kun. Isa jalqaba irra jiru kana jechuudha. www.itiyootiktok.com. Asitti maal jedhaa? Itiyoo TikTok creating the next era for Ethiopian content jedha. Hin tuqna. Haala kanaan nuu fida. Akka tuqneen yeroo inni nu banetti maal goona? Foormii kana guutuu qabnaa jechuudha. Dirqama foormii kana guutuun. Amma foormicha kana guutuudhaaf wanti nu barbaachisu maali? Foormii Itiyoo TikTok jechuudha. Isa kana akkamitti akka guunnu isinitti agarsiisa. Jalqaba maqaa jedha. First name jedha. Maqaa kiyya itti guuta. Egaa maqaa haala kanaan guute jechuudha. Jalqaba irratti maqaa kan koo guutee jira. Itti aanee immoo maqaa abbaa kiyyaa guutee jira. Itti aanee iimeela TikTokii normaalii duratti ittiin banadhe. Banataa isinitti agarsiisan iimeelicha guutee jira. Sadaffaratti immoo tuyyuu TikTok liinkii jedha. Liinkii TikTokii guutii jedha. Liinkiin TikTokii kun kamitti amma kun badhaasa fi waan ta'eef liinkii TikTokii amma fayyadamaa jiru jechuudha. Ka guutu asitti. TikTokii amma fayyadamaa jiru liinkii isaa fida. Eessaa arganna liinkii kana ka jedhuuf na hordofa fidee dhufa. Itti guunna jechuudha iddoo kanatti. Itti aanee lakkoofsa bilbilaa qaama fayyadamtaniin jedha. Mee lakkoofsa bilbilaa qaama fayyadamuun calliseetumaan guutee isinitti agarsiisa. Kunoo lakkoofsa bilbilaa guutee jira. Liinkii finnee paste itti goona jechuudha. San booda ka olaanu kana lakkoofsa bilbilaa odoo hin ta'in baay'ina fooloo achirraa qabuuti 1303 haa jedhuuni. Asitti immoo lakkoofsa bilbilaati. Anamma biyya keessa jira waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa kanuma biyya keessa itti guute jechuudha. Ammallee dogongoraan iddoo biraatti barreessee lakkoofsa bilbilaa asitti duwwaa 9. Haala kanaan guunne jechuudha. Amma liinkii finnee dhufneet sirreeffanne jechuudha waan hafe. Hanga xumuraatti nu faana bu'aan hafe irraa keenya. Mee amma liinkii akkaataa itti finnee itti galchinu isinitti agarsiisaa. Liinkii eessaa akka finnullee isinitti agarsiisaa. Iddoo TikTok jettan dhaqnee tuqna. TikTokii tana erga tuqnee booda haala kanaan gara profaayilii keenyaa nu seensisa jechuudha. Erga gara profaayilii TikTokii keenyaa nu seensee booda liinkii sana argachuudha waan ta'eef kaayyoon keenya kunoo duratti fooloowarii 1300 duwwaa 3 isiniin jedhee sii tana.
yoo abbaa badhaasaa tahee qarshii 1,788 ni badhaafama jechuudha. Maaliif laayikiin tiyya xiqqoodha asitti haaluma kanaan laayikii ta'inna haguma gatii laayikii ta'innatiin badhaafamna. Linkicha argachuuf iddoo profaayil jettu tana tuqna jechuudha. Profaayilii tana gad tuqna. Erga isii tuqnee booda linkicha haala kanaan nu dhufa kunoo asitti argitanii tiktok.com ija koo or ija kee ka jedhu isii tana gad tuqna. Koppii jedha gubbarratti argitanii koppii link kunoo linkichi isa kana jechuudha. Koppii akkuma tuqneen fudhannee jirra already. Amma eessa dhaqna? Kallattiidhaan asii baanee eessa dhaqna jechuudha. Iddoo foormii guutaa turre san bira dhaqna. Foormicha bira yoo dhaqnu gara duubaa nu deebisuu danda'a. Yoo gara duubaa nu deebisellee rakkoo tokko hin qabu. Akkuma haarayaatti guunna jechuudha foormicha. As bira dhufneet foormicha guunna. Egaa foormicha akkuma jalqaba maqaa ni guunna, itti aanee maqaa abbaa keenna, itti aanee iimeela keenna ni guunna. Egas immoo TikTok linkii jedhaa gadi qabneet qaree fi achi koppii goone san peesti jennaan jechuudha kunoo. Peesti goonee jirra. Fooloo baay'ina qabu ni barreessinaa 1,303. San booda bilbila keenya barreessinaa. Am fakkeenya isinii fudhataa jira jechuudha. Haala kanaan galmoofna hundi keenya. Egaa bara dhalootaa akka jedhu kana xiqqoo kan namatti ulfaatu. Akkam goone isa kana iddoo kalandarii tana gad tuqna jechuudha. Iddoo tana gadi tuqneet jalqaba maal sirreeffanna? Bara keenya sirreeffanna. Jallisnee waggaa 18 ol taasisuu qabna. Yoo xiqqaate waggaa 18 ol akka ta'u goona. Amma mee akkanumatti Janaarii 1995 jedheeni Janaariidha. Amma xumura irratti wanti nu tuqnu achirratti nuun barreessu waan biraa tuqne. Amma xumura irratti guyyaa qofa tuqna. Yeroo nu guyyaa tuqnu ufumaan achirratti galmeessa. Kunoo jiini tokko guyyaan 17 bara 1995 jedhee jira jechuudha. Egaa immoo gosa bilbila harkaa amma qabdanii fayyadamtanii isin gaafata. Kunoo Androidii fayyadaman Androidii tuqee haala kanaan foormii jalqaba irraa kaafnee guunna jechuudha. Erga foormii kana jalqaba irraa akkatti sirnaan guunnee booda gadi oofnee dhufnee iddoo kanatti maal nu gaafata? Leave us a message about your interest jedhaami. Anamma maal jedhaani? Very good jedhaan. Interestii wannaan kee akkamii jedha? Baay'ee gaarii jedhaan. As biratti immoo wanni hundi keenya irraanfachuu hin qabne kaapchaa tana I am not a robot jettu. Kaapchaa tana guutuun dirqama. Isima tana tuqna booksii tana. Booksii erga tuqnee booda gaafii garaagaraa nutti fiduu danda'a. Waan garaagaraa suuraa garaagaraa nu gaafachuu danda'a. Ammaaf garuu hin gaafanne. Foormii haala kanaan guunne wanti hundi sirrii ta'ee jira. Beettaa pirogiraamii irra jirra jechuudha. Amma isii tana guunnee eega xumurree booda maal goona? Isii gara dhumaarra jirtu tana submit jettu tana tuqna jechuudha. Itiyoo TikTok haala kanaan galmooftanii galmaa hundi keessanuu irraa fayyadamaa isiniin jedha. Gad tuqnee submit jennaani dhumarratti maal nuun jedha? Thank you for submitting. Argitanii asitti waan jedhu galatoomii waan submit gooteef jedha. Already xumurree jira jechuudha nuti. Amma namoonni tokko tokko kan hojjetanii geessanii wayii yoo ol deebi'u bar duwwaa ta'ee jedhan kun ilaala. Ilaala baadoon baadoo duwwaan duwwaa. Argitanii foormiin haaroonatti fakkaachuun amma ka'a. Anillee foormii duraa guutee ka barreesse dhabuun amma ka'a. Maaliif submiitii kanatti thank you for submitting jedhe galatooma waan galmooftanii submit nu gootaniif jedhe. Xumurree jira jechuudha. Waan isin dhibee nu gaafadhaa. Waan rakkattan nagaa bahaa tasuddaattan jala immoo nagaa bahaa isiniin jedha. An miidiyaa Harboor irraa anis Kaliil ture. Hanga xumuraatti waan nu waliin turtaniif galatooma ulfaadhaa. Akkasumas yaada komii qeeqa dhimma TikTokiitiin wal qabatee dhimma hojiilee onlaayinaa kamiyyuu yoo argachuu barbaaddan odeeffannoo kamiifuu kun Harboor miidiyaan isiniif jira jechuudha. Miidiyaa Harboor jala dhaqaa viidiyoottan barbaaddan ilaala. Keessattuu viidiyoottan akkana gubbaarratti barreeffama qaban kunniin viidiyoottan baay'ee murteessoo fi viidiyoo namni kamuu daawwachuu qabu yookiin immoo viidiyoo barnoota hedduu irraa argattan jechuudha. Viidiyoo 800 oltu jira as jala. Dhaqaatii daawwadhaa. Viidiyoo waa'ee gaafii garaagaraa yoo qabaattan jala dhaqaa gaafadhaa. Viidiyoo amma waraabaa jiru kana kallattiin kan argattan YouTube keenya irraa mallattoo YouTube tana gattuqa. Gama keessaa seenati kallattumaan viidiyoo tanas argadhaa isiniin jedha. Fakkeenya akkaawuntii kanaan galmaa'ee jira. Yoo abbaa carraa ta'e qarshii 100 fi 33 badhaasa qaba jechuudha. Foloorii kiyyaa fi isa kana murteessan jechuudha. Kalaallamu. Horaa bulaa isin jaaladhaa, isin kabajaa, waan isin dhibe kamiyyuu dhimma itiyoo TikTokiitii wal qabatee akkasumas immoo dhimma TikTok irratti akkamitti akka birrii argachuu akka dandeenyu kana hunda isaatu akkamitti fooloo keenya guddifachuu akka dandeenyu
hunda isaatu haala salphaan argachuu dandeenya jechuudha. Kallattiin laayivii irra jirra gara Arboor Miidiyaatti koottaa. Arboor Miidiyaan laayivii isaa irratti yeroo hundaa isin barsiisuu isin bashannansiisuun isin cinaa dhaabbata. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha isin jaaladha. odeeffannoo addaa ta'uu isinii qabaddee dhufee jira jechuudha. TikTokiin bara 2023 ji'a sadaffaa fi afuraffaa booda kaffaltii haalaan akka eegalu, viidiyoo irratti kaffaluu akka eegalu, akkasumas viidiyoo irratti immoo waan gaarii kaffaltee akka eegalu asumaan odeeffannoo isinii kennuu barbaade. Laayivii irra jirra, gara laayivii koottaa. Arboor Miidiyaan yeroo hundaa odeeffannoo adda addaa isinii qabatee dhiyaata jechuudha. Viidiyootaan gabaabaa jira. Googil irra seenatii www.ethiotiktok.com jedhaatii galmaahaa foormicha guutaa. Namoota dhibbaaf carraan jalqaba kaffaltii ni kennama. Jansuuf jamaan irraa akka dubbatame jechuudha. Kallattumaan amma daddafaa TikTokii keessan irratti viidiyoo babbareeda dalagaa. Viidiyoo babbareeda dalaguu qofaan galii dabalataa iddoo argachuu dandeettan. Obboleeyyii qaalii kabajamu jaalatamu hagaa viidiyoo hedduu dalagaa namoonni hordofuu baay'ifadhaa. Kaffaltii viidiyoo irratti akka yuutuubiitti eegaluuf jira jechuudha. TikTok illee waan kana qabatee dhufuu isaatiif dhugaa rabbii dubbachuuf hedduu gammannee jirra. Namni kamuu TikTok irra dalagee viidiyoo gaggaarii, viidiyoo qulqullina qabu keessattuu kaameraa babbareedaan maxxansuu waraabuu eegalaa hordoftoota hedduu akka horataniif jechuudha. Kanaaf jabaadhaa waan jiru waliin jirra, bakka jirutti waliin jirra jechuudha. TikTokiin viidiyoo irraa kaffaluuf ji'oottan 2 yookiin 3 qofa tola jechuudha yoo guddate. Jabaadhaa viidiyoo gaarii dalagaa waan hin taane TikTok keessan jalaa balleessaa. Bifa itti fufiinsa qabuun hojii dhaabbataa godhadhaati. TikTok irratti xiyyeeffadhaa hojjechaa isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa. Online School koottaa. Arboor Miidiyaan isa waliin jira. TikTokiin kaffaluu qofaan jechuudha. TikTok Itoophiyaallee galmaati. Waan isin dhibe kun asirratti kaameraa babbareedaan maxxansuu waraabuu eegalaa. Ethiotiktok.com kan jedhu kana tuqaa keesseenatti Google irra barreessa. Foormicha guutaa isiniin jedha. Yeroo gaarii waan isin dhibe immoo lakkoofsa bilbilaa asuma kun gattuquudhaan Arbooriin jalaa fudhachuu dandeessa jechuudha. Gara telegiraamaatiin na dubbisuu dandeessu. Lakkoofsichi bilbilaa telegiraam qofa dalaga.